أستاذ عند دكتور حبيبي يا حبيبي أي جد تاجر عند أجا فلو بونجرو توك بيد توك واتي ويادته أنغاسا أنا كنا فيديو تفضل ترجع كاتك ما شنا ما تاتي وان بيكون jechuun jecha kiiloo meeqa nama kannabsiisu akka ta'e bartanii tumti. Jecha amma jedhame kee viidiyoo wanti kennee ግማሽ ስለሆንክ ነው jechuun kun amma isin kun dhugaa rabbii dubbachuuf በጣም ይገርማል። شان كتة جنر أماني كاي كل في شاب دانتي مواشنا نب أمان نودي فاتشي سيني كاي أماني شابس كاي أنا مثلا إلما سمو عشان أنا تهفته سمو إيه ماكينة ديم توفوتا نأمني إيمانا يكون نبدو وانا موت كاموكو حبيبي وعليكم السلام ماي لاف مو أمكم فينيشين ناقولا كنا نبدو وايونا مو إيه كرسي كلا جابسول أنا مو سمو أدرك من أجل كذا مو يوم مو إيه كرسي كابو ما عندي ولا متاعي أنا كنا قاعد وعاي يبدي مالين نقول jara keenya tokko hidhatee kennuu jalqabdeetti bushtii wayi naatu libdaad nama hidhatee kennuu jaalladhuan أنت هي كي تدري لولين كراي دوان سما غرا شرادي يا جل جل سرم لا بيقولي قول no nama hidhatee kennuu nan arrabsaan فمت كراجة بس تكا غرا شا مالا إنسان بيت عرفات أكت أجيس نينا ما ربع لقاو بتديش guys punyang ay fudan keessa tokko nama hoosisuu dadhabdan jechuudha أبو ذاك وسيت يا موديسي أما كيف تروني كيا عرب سيتس فارسيتس بيت عمل إنسان يا جل جل سرم ناچو واي تقول أبيت أنا جل سر كده يقولوا مال جتسلا إتتونو كل وانته في الدم وانته شالبتوس دوباتوس إساني ما كنا وانته إيش aboota isheen naa godhaa warri ni jala jirtan namni bishaan kuma dhibba shan fiduu dadhabdanii gideetani bilbila keessan takka gootanii warri na jala taa'u kun harki isaanii qurciidha moo ijoollee mililiktu na jala guute qoy moo bilbila dha'uun beekan taappii godhaa kuma dhibba shan fidaa achi uummata xonqoon godhamee akka sochoone godhame jira achitti hidhamee jira xonqaa itti sartuu qoromtee taatuwaan gara deeman hin jiru mana nama biraa warra tiintara intini xonqaan itti hojjetame akka achiin sochoone godhame jira kan na gubaa jiru kan gurraachaa tu taane intala amma hawwiin koo jedhan kan na gubaa jirtu kursi cabsummaa siyaasa si akkatti kaatee cabsituat no dhiisaa bannaati tokko moo reedi kamina qophaa'in irraa hiiki salphina kana jalaa baasaa jira reedi irraa hiiku kudhan keessaa tokko moo dadhabuun maal jechuudha kudhaniif duwwaa mo'atamuun ቃል በተግባር የሚባል ነገር አለ እኮ ጀቻ ጎቻን አጋርሲሱ ቃል በተግባር ጀቻ ጎቻን ጋባ አመ ደብሊ ጋር ሲባል እንጂ ራሽያ ማባለሲት abaaboo akkan taane waa tokko xiinxalee kayan immoo giftara kee dhuguma nama baay'ee hojjette ta'uu isaanii maali ni xiinxalee balleesse beeyta shan namoota jiru akka namni abaaboo naan kun nama giftara guddaan dabiliin banne waan beekanu giftii kennanii aheen aaxafaallo kana booda akka dabiliin abaaboo ta'uun barbaada inde damuun giftii tisetaalaachuu kaza akka dabiliin giftii ta'u aaxafaallo አፉቱ ሲያፍ shan warabbi ahonim dabiliin ዊሚን ላንዶን no taaptaappii malee amma dabiliin nukuta akka giiftii tokkoon kennine warra bira xonqaam akka namni giiftii guddaan kennineef dhibba shan kennanii giiftii ko xonqaayino aaxafaan dabilii abaaboo naa bana hin kenninaachi intallitiin dhibba shan kennine beekaa dhibba shanii guuraatti akka dabiliin neentini ta'u taappii godhaa sirra foon qabu nyaatu kada kada لا يلي ما نعطاه في دينا قال لي نبلا فرن كابو يلي سونا ما كانوا يكابو والله أنكرني دوا ما يكرسي كم تزيزو بربادة ديسا ربشنا ديسا
bashina. Beekaa akka namni abaaboodhaan dabiliin bananneef 500 kennanii giiftii guddaa nama gaafachiisu. Ni qatnu. Cinqillaat caawwataa no. Ni qatnu. Taaptaappinaa godha. Si tuffataniiti. Wayini Abdusse. Ichi hawwii dhiira moo durba laata joo kun akkana xiiqii keessa kan galtu kun dhiira moo dhalaadha? Dhiira. Hawwiin kosuma dhalaa wayii jaallatee maqaa akkasii moggaafatee hawwiin kosuma jedhee seeta futtaanii bush duqeetaa Dhiira. maqaan isaayyuu kun dhiira taanaan dhugumaan xiiqii jaallata kun durba wayii jaallatee duukaa deebi'uu didee. Obboleetti kee jaallata. Dhiira taanaan natti milikiin galcha arga silaa shamarran seen kabajaan ture iyyuu rabbi waa dubbachuudhaaf. Wanti noo lakka. Wanta lixaa saasaa bal'inaa zar. Duqeetaa. Hawwii kan jedhamu kun dhiiraadha. Fasaam. Abi amma. Koi, teetii nama si jaallatu hin qabdu. Namni na jaallatu giiftii naa kennummaa siyaasa harrate. No. Maqaan isaa maali kun maqaa shamarraniitti hawwiin kosuma maali maqaan akkanaa kun duqeetaa Maqaa mucayyoo jaalatummaa maqaan rakkoo qaba. Ni kuna sidaalee allicha. Mee ammalee akkasiifa kennu taa'ee 500 kennuu dhiise qoto taa'am. Kotot liji. Abduuse, amma walii haa gallu. No. Irra gatalee ta'u asli keessan galin. Seetaateen maqaa durbaatiin dhufee giiftii 500 kan kennu kun wanda idalle. Amma miira keessaa bahi. Negatiiva kennu dhuguma maqaan isaa hawwii yoo ta'e ragataa nu falligo taraktoo nu misati ambasa. Duqeetaaf kolkollee. Obboleesso. Abduuse dhagayi. Nuti waliin biyyaafee. Hawwii minaamin ilaalinde. Allahu akbar kuma afuri 500 gaafate ammammoo. Kuma afuri 500 siifa guuta dhume am. Mee dhuguma hawwiin jedhan kun kuma afuri 500 kana yoo ni bane harkan kennaaf naatullee duqeetaaf fasaam. Guuti kaawwi. Sabbaa keetti jirta xiyyaara tokko gaddishif. Duqeetaaf. Banni ree. Gaa'il dabilii banaa. Mee banni Yoo dabiliin baname yoo. ورب الكعبة أعطفوا له أقسم بالله نمبر لي ثمت هاوي يو بني مالنا نبراسي بنا ننتو دبلي هاوي بربادي هاوي بني دبلي Dhagayi. أصلي كانوا ما يتعلوا لي نكو هاوي وجين كان دبلي سي بني نما براد Dhagayi. Inni indazii ayilat ayimmachini. Amma qaama balleessite kana akka mooyamteetti fudhatta. أصلي أفانو رمو كل وي ولي راسهم دقيفت Waan takka afaan oromoo barbaadu. Haa hiikamu ani hiikuu jennaan hiike anaa jennaan hiikamti galee koomentii barreessanii haa hiikamu. وقتي Afaan oromoo شريف keessa jire adabbitti fudhatta kan mooyamutti. دقيفت وادو بدي أسمع يوتي تيفودت دقيفت Naaf ta'u. سيفتو دي سودندا دبلين كما شنغافته بي كما أفريد كما شنغافته أم كان يقرب ساتورة هاوي ما كان على بابا تجرو هاوي أم كان أكسي بنون غفة لما لا يكفي كان نادي بس ما Ani moodu agadheetu masitti maana dhagaye Abduuse. Ijoolleen na bira jiran arrabsuu faarsuun barbaachisu. دقيفت يونج سامري أو Amma يرجع maana تربونا dhageenyaan. Kursiin jajjabdaa kanaafuu kana dhaqaa jettee sadii nama carraa mokoratta. Habibi maaliif mataan kan kee akka afaan Oromootti ati bar qooda yaa uleettii isaan haaraatti uume sii galuu didee akka caamma dhaggeeffatu. Ani Quraan keessaa tokko yoo namoota makiinaa sii kennuu barbaade. Lakkaa'ettee qaama balleessite kana fudhatta mooyamutti lakkaa'etta. Ishii qabe ayyee jahashi jaa namoota ayyee jahashi. Amma hoomaan aan kennaa akka dabali jaa waliin fagaata. Jaha. Hawwii yoo dabali bane illa kaama. Aboo hawwiin jedhin bakka hawwiin hin deemtu tapha dhibboo tapha dhiisu dura. Wallaahi dhiisi kakadha. Hawwiin kun dhalaadha Hawwiin waan tokko jira dhugaa rabbisitti hawwiin si jammar giftara osoo hin ta'in faamilii dhiisi. Wallaahi dhugu. Maaliif dhuftee galgalaadhe tapha tokkuma kudhaniitti galtere tapha kudhan keessatti maaltu mina maan xarraat eenyu waamee kudhanitti Mabtuwaano. Otoo humna qabaatiin yaadu liqa kun jechuun bar namni yoo humna qabaate leenca Humna hin qabdi dhiisii yoo ati akkatti hawwi yeroo tu garaan nan danda'u dubartii qabdi. afaan Oromootiin hin gitee tokko arrabsa dhiifama naa godhiti yakki birti dibnu
حوي موتينا قول يكن الرفيني وربي مالك مسكين في كره ونوجب يا إلهي صديقه فنوف صديقه أمور نوف كاما دبلين برهي بالله كاما جاها كدوا ذرين دي أفوت نوف طبعا فوق نوف أصلي موتيرا نكاسي لا دكا بريسا في كومنتي جلس أصلي موتيرا نكاسي دبوشو مروادا أصلي موتيرا نكاسي أفوت نوف أصلي موتيرا نكاسي يا ابن الكلب كاميرات تو يا جرا كوبا فيتا है guys namni dhibbi jaan jirtan tokko nammoo sittanu kudhan keessa ay ijoollee taabbii godhaa guys ijoollee tuulamaa sheernaa godhaa addunyaa tabbata ijoollee tuulamaa naawwamaa torbaatam Kofia Aliko Mangisti thank you Hawiye ene konjo thank you torbaatam naa kenna maaloo ay waamadi kaini reef jedhu isaa waama fi dhagaa ture itti dawwala dhufis Karameellaa ko እነዚህ ልጆች ወረቢ ሙቲና ጎቴ ጅርቲ ሸርና ጎዳ ijoollee kolkollee intini itu namoota jirti dabar siina አንድ ላሸንፍ ወይ ልጅ 10 ለባዶ ካሸነፈኝ ኩርሲ መስበር ነው ሆኖ መስዋዕት ከና ጅሩ ijoolleen keenya maalo አንድ ላሸንፍ ደብል ነው Awiko dabili da wal gargara namichi achini wakawa uzun bada ስድስት ለባዶ ወደ ጃራሪሙ dabili Ali Hawiye ene konjo Aliko thank you very much galatoma wallah rabbi mata ke da roha qab adrana kenna Quebec ya habibi baka Qur'an duwa mo ya mer taba sadi qofano afeka firan qabdu ba amma nama kat gize ta Qur'an ke zanama mo ne kana tu finne zari zartan ke namana kabajere ki jiba ya rabbi ki min ayna ushat min aragillan indene dahinnatin amne bitnur aisha lahum dhugaadha wallahi akka jirtu hundiyaa boraan guutuun si ijoollee warra ganda aslii kana ijoollee eessa laata asliin kun arsii keessa ijoollee ollaa isaati warri Ameerikaa guuteen giiftitti kenna godhu warra barqaba ijoollee isaati asliin kun ijoollee shaashamanneeti asli ijoollee isaati ati arsii keessa agaro argitanii ijoollee ollaa yoo diyaa boraa qabaatte kunoo teessee waan gara qabdu sitti fixattee maqaa sitti gooti anamma ijoolleen koo Suudii fi Suudaanii keessa guuttee jirti ijoolleen Jimmaa akka jirtu ijoolleen tuulamaa maal ijoolleen tuulamaa maqaa keenya eegaa ijoollee wal ijoollee ati garuu anaa Qur'ani nama himmoo ya jedheetin himmooyin eenyuun argitee beey asirra zeeroo ashannifaaloo inaan abbaa fere moo yabar dogoggorre keessani afur keessa kun amma torba namoo sadi tafte jechuudha sadanitti hafte tattaafachuu yoo dandeenye kursii cabsuudha kun mataa gad deebifnee akka tattaafne iyyummaa ta'ee deebitee lafatee itti bakka marfee lafateettee daararraa yoo waraannatan sulaa kursi irratti dabbare coggarraa godhattee kursi irratti waraannatu eegalte hawwiiko Allahu akbar entau kun entau ayoni ayoni Koi Arabun ka bannaati koi torba deposit ajteete hawwi ayoni abduse ukaba jira abduse ukaba ayoni me dhageeffa nama jiru tokko maqaan kaasif yemaanni bilaqaaqaamii hidhattee galgala keessa kennite ayoni namni sun dhiirota gizee osoo kenne
ta'u lama balleessite waan ta'eef kun hin ta'u. Onnee yoo qabaatu namni amma makiinaa sii kenne sun kan biraa haa si moosisu. Ijoolleen kee hunda isaanii walitti dhiiti hunduu qurxummii keessa seensisiif xaaliyaanitti deebisi warra giiftii gizee ja'a namoota sana hawwii dabalatee warra si bira jiru hunda isaanii natu hunduu qurxummii keessa siin galche naataa chulliyaa juqeetaam fasaam. Ani ta'u kiingii kiyya baga Infitate takkitti mataa na qaba infitate. Amma lafa lamaaf amma duwwaatti deebine meeqaan namoota barbaada makka saanteetta makiinaa keen fedhu meeqaan duwwaan namootaam hafe makiinaan kursii cabsuunaaf. No, gizeensi haa kennu. Dhiira inni ciraan qaba yoo dhalallee taate muttee qabdi gizeensi haa kennitu hin ta'u kun irra deebinee taphatu. Tireelli laalu Practical talk jedha maammeen gaafa dur lubbuu qabu kaayiroo jiru. Dhiirri goofti. waan akkasii darammoo qaamii gadhee jennaan nuti kan dhokattee teessee wadoo jettu dhuma keessa gadhee. Amma kunan sitti baay'ata. Shanii qofa sii kan naayyee amma shaniif duwwaan namoota kanama qofa dhume miti makiinaan keessa fe kursiin koota siisisee waan dhibuu hidhattee kennisu sanaan gizeen kenni jedhanii wallaahi dhibbaan si moo dhibba duwwaan si moo gizeen kenniin abbaan fire si biraa jiraatu. Dhibbaaf duwwaani? Eessaa fuutee ammayyuu ijoolleen hunduu qurxummii keessaa babbaate hundi si eessaa fuutee kun dhibbaaf duwwaan namooti na alabu shaklak fasaaf duqeetaaf. Achi dhibba shan kennitee nu warra makiinaa diimtuun nama moo daffarti? Mina inni tafaataa ture. Amma abduuti akkana godhe. Gizeen maa siin kennin makiinaa diimtuun maa gizeen siin kennin? Maqaa kan kee waamuun barbaadu ye sarbiyaali mucaa sarboo baguma ati diyaasboraa nuu taate baga sarbootti dhalatte dhugara. Ye sarbiyaali amma shaniif duwwaan si mo'a. Shaniif duwwaan si mo'a. Kaatee of ajjeeftaa? Ati moo? Shaniif duwwaan si mo'a. Gizeen si haa kennu. Bee gizeen si haa kennu takkitti mana moo? Sarbiyaali jiru yaalloo zibeen ijoollee sarboo kootii galatooma jimmaa otuun taane sarboo mucaa ganda kootiiti kan makiinaa diimtuu naa kennee gahe. Sarboo keessatti harreen haala isaa haasanu wasaka. Dhumaan kennu dhuma gizeen kennu. Hawwiin baaloon qurxummiin hunduu isaa keessaa ta'e yoo barbaade fasaa. Wasaka. Duqeetaaf foduu seeri qabi. Amma shaniif waan katakkatada. Abdusee King jedhaa barreessaa hundi keessan. Abdusee King jedhaa barreessaa. Fasaamii giifara duqeetii dhibba shanii kennitu namooti. Mini maslaalee nama giifara jabaa akka makiinaa diimtuu. Abdusee King. Ani koo isuma namni waan yoo kana na dhibamu. Gizeen kennan ture. Kasattuu bagizeensitu. Keetisu yoo kennanii siifa kennan dhumara taayimiingii eeguun beekanuu sila hoolaa gurguratee biyyaa ba'e walitti guurame biyya lamaan godha. Taapbii goraa gaas. Shabaab gabil taap. Walitti guurrattee akkamitti waa sooftaas. Ummati taayimiingii. Sumayya. Izaa ijjeestaati duqeetaam. Fasaam. Asukteen kolbe duqeetaam. Ijoollee taayimiingii beekne hoolaa gurguratee biyyaa ba'e walitti qabatee walitti barbaadaas. Taapbii goraa gaas. Hawwii is qurxummiin hunduu keessaa seentu jedhee itti naan nyaanna seera deebi'u. Hawwii. Makuma natti goote ijoolleen koo. Yasarbiyaan is king of the match. Asirrii koo action kursiin cabu. Kuma shan $100 kuma shan tafe. $100 meeq reeta 200. Amma ati namni waan beekne taagillee kurtii jinee dhibba shaniin bitte doolaara dhibba lama itti mana namni si taasisa baba. Waan fakkaata $100 hin bite kun. Eeko $200 orjinaalu kun federaalno. Allahu akbar. Wajjin binnee bara. Ilaali federaala kun. Orjinaalu no kan warra federaalaati. $200 midhame $200. Eko ya federal kursiino warra akka koo sooressa maatii finfinnee keessaa qabu qofa jara taafan.
Ana amma sooressa Finfinnee keessa maatiin koo akka jiru hundi isaa mana viillaa qabu qofa bar. Ijoolleen maatii kan koo akka sooressa ta'anii Finfinnee keessa mana qaban amantan baga gammaddan. Koo bar araadaa ashaggiranii araadaan na rakkisu bar faaraan umma ashaggiranii kan akka hawwii kan araadaan na rakkisu. Abaaboo torbaatamu yoo qabaatan onnee tokko naa kennaa onnee dhibba. Marfeen godhu meena aarsaa raasile kamiin godha bannaati marfee waan laqee naatu dhibba. Coffee, guys. Guys, onnee torba dhibba naa kennaa marfee waan laqee bannaan. Iluu Ya bareedaa qabadhu. ay hawwii. Rabbi tu kasaaraa si galche rabbi dhiikaa itti maskiida dhaqiitii wadaanii. Nama bar nama dikkeen natti mani beekan dhiise. Nama abbaan fedhe akka nu ta'u. Sa'u hundaalas qayyu. Nama amma si kenne sanii kabayyoo qabaatte hin tuqinu ijoollee as jiran bakka nam tokko maqaa waamnu hin bar. Ani maqaa dhufee natti himnan achumaan callise si galee dura namaan beekne. Bagizeestu abbaan fedhe si haa kennu ashannif. Enee mifalligoo gizeen si haa kennan. Ani nina jedhu gurbaan as gurbaan miti yoon durba jedhee dubba. Siyaasi maa kana godhatta bakka adiisi yoo namni si jala jiru abbaan fedhe si haa kennu bagizee si haa kennan inni si abduse bakka adiisi wala jiru. Namichi kun Kuraan kursiin si hafe makiina nafee miti. Kai dafa. Namichi amma maqaan isaa intini jedhu kun maqaa isaa akka deeffatu waamicha goona yoomuu addi tokko fa maqaa isaa jijjiiramuu qabu. Ati bakka sin geenne bakka sin nyaanne maa hooqatta kai adabbi hurudhamu. ምን አይነት ምስኪን ነው ባላ ምስኪን በቃ እዚህ አጠራራ ይደብረኛል። ወረበል ካባን ነካ ኮቲ ፍረ ቀቡን ጅሩ አን በር ኦሮሞን ነማ ሶረሰ ጃለቲ ኦሮሞን ነማ ፍንፍኔ ኬሳ መነ ቀብ አቲ ሜካ ቀዱ ፍንፍኔ ኬሳ መነ ተኮ ፍሪኮ ቀበ ጀዲ ከቀዱ ወረበል ካባ ከየመታን ሲዳ በደ ዮቲ ነማ ፍረ ፍንፍኔ ኬሳ መነ ቢላ ቀቡ ከኮቲ ቀባት ሜካ ከን ፍረ ቀብዳቲ ፍንፍኔ ኬሳ ነማ ቢላ ቤቲ ቀቡ Ani likamda ingam duwate an sooressa waan ta'eef namni sooressa jaallatu re. Adabbi tokko fa. Adabbi tokko fa. Fuula keessatti daaraa dibatte filtarii kaa'ata filtarii dinis. Adabbi lammaffaa kursii cabsuu carraa dhabne san baatte you are harre donkey. Sadafa bishaan qabbanayaa fidee kursi irratti qiccee irratti ta'u hudduun kee guddaan sun haa baqbaqu haa jiidhu akka hudduun kee tortoru barbaadu. Habibi an hudduu waan jedhamu qabu hudduun koo magaaziidha hudduun nama muruun qabaan. Hudduu isaa fuudhaan. Fudhosh hudduma magaazii sun si haa jiidhu. Kai maal isaa? Kursi baadheen dhaabbadha malee fuula bareedaa kanallee bareessuuf balleessuun barbaadu ijoolleen koo eecha jirtu eechaa baatan baadhu. Maali kun ulfa baatii sagalee waan garaa qabu fakkaatamu ofiitti ol nyaate. Mee ati suuta nyaattu? Obboleessa koo bir nuti nama jiimii gaffa ismii keetiin gaffi bal'attidha. Garaa of keessatti harkisa. Namni jiimii kaasu garaa of keessatti harkisa. የመጨረሻ ጨዋታ ነው። ተባሉማት ሀዊንኮ ጉሬ አሊ ካዲር ሪድዋን ሲዱና all of thank you very much I love you بحبكم حبيبوتشي garaa isaa orgitanii ulfa. Namni ispoortii hojjetu kursii baate miila gochaa waan tolkaasadhaan ispoortiin yaadu. Mee qoy
هو مو سر نجرو سر عمو جولن قرين كذا بيجامع قابة ميشان أكنا كذا جاتو ما بران قبلو Angko bar hidamada soma wante matala bageta kaya takalat or kaya bachun dendam wamba lagi barsimnen هو مو سر نجرا والله عمو جولن با يجلي أكتر بيجامع لوركان أكنا كذا غوغورا ده واني أكا بفاتو jadi bar karoti mo malsiran sana oke saka uban karoti dani kadang dia kaya takat tu mo saka karoti angko baro itu meja soma tu wante wamba lagi barsimnen والله إذا كان أو جارتي أم هم رنجرو كذا تكاريو كنا نادا وانته كويا دنيا فيسبوك كرات ديبتا Kota yo me shankan ke mulla te wara village mulla sadana me shankan to wai ka banna Bombolino de chakete tempe tu ati makina dim tu male Bombolino takana kana tabaru mati na soddoma guta soddoma Panti sa biyyatti keewwata waan ta'eef uummanni meeshaa isaa kana kanadha. Panti orjinaala meeshaa gadi qabeetee kan uummata miira keessan galchinen godhan. Mada de mangis mart Tuma kaisa no nyata ni malgo Kursiin caccabuu qaba Kursiin caccabuudha buun baay'ee aarsee jira gurbaa qurxummii irraa aasaa tarraa fi hawwii kan jedhamu kolkoloo duqeedha. Gurraacha arar Sumela bardiitu. Gurraacha akkoo araadaano. Yaa araadaanis fasuma daaletu nan rakkisu kansa. Warra hawwii minaamen aliikoo jedhan kana kan sagaxoon. Hoolaa jarri ustaad ofii bira dhaabbatan malee kursii keessa jamar warra duniyaa irraa fagachuu jaalatuu miti. Ati nama beektu barra koon kee dayyuus yaa dayyuus. Amma gurraachaan shabaaba waan ta'eef isatu waa balleessuu jaalata beekta. Amma kursii dhabduu ta'e cabuu dhabutti baay'ee haara jira koomenti jedhata. Malee hawwii alii minaamun kunniin ustaadota israafa duniyaa godhuu jaalatan amantiin ta'e illee hin dhoogite waan ta'eef. Just morale ma ustaza isani ego ni woni sana astani ustaza support gura jirani. Ustaza? Ante hid Quran kara laki usula karai duketa mala ba kya jalate se kurtummi da wan arge nama garafta hawi kan jiran ilmu khasara ustaza binjati sa jalate se kursi bira si kenu barbada si bitu barbada sala gurren kara jechal La gurre na networking kabe ana mo isa si kabe jira networking ana mo si kabe ablu se ho jata jiran si daga jira sirrit networking si kabe anketi asli ankona jatara dayus aba gurba ma jira networking ko jira mili ko hiya networking ko jira ani kada daga jira bar ko timo kan sa networking Abu Rabbi jira aslin kami namin jadi wana ka kolle waliti gure na motira wande alhamdulillah nagaha amma ummata ko galate fachu barbada namni bija rabbi rasuli yojatan nadiftani debina Allah Ta'ala tu yo amantan nadiftani debina ol dabala nama dibatur bana gala isin galate fachu feda ummata tapidan mata ol nakabdan kursin ko cabura na ambiftan tuulamaa ko ijoollee macca wallahi isin onnee koo keessa jirtu rabbiin darajaa keessan ol fuudhu uqsum billaahi kursiin koo cabuurra na hambisuu keessaniif caammaan onnee koo keessa jirtu rabbiin ol isin fuudhu eessaa dhufte ustaaza ofiin jette hawwii jedhanu duqee daamiin kun achi teessee qurxummiidhaan xabamee kana mootii bar innaa shillibdaan dhiira yoo taate ani amma tuulamaa fi ijoollee maccaa qofan galateeffachuu jira. Taphni giiftiin tiiktookii kun tapha gandummaa ta'ee jira waan ta'eef. Kan amma ijoollee gandummaa ijoollee harargee silaa jarri ijoollee jimmaati. Harargeeniif jimma tokko waan ta'eef jarri. Guyyaa takka kooyini namaa kenne waraabee gallakkisee hin beeku.
أنا وانا ما كنو بايزاوي ربي جيش لله نما كنو ما لينا أرقى فيمتي أنا أمو يو أمريكا ديمت لين جنان كني أنا يو لينجا يو كان أمريكا يضيم يعني يجولي هرر غير رانجل كبات القفا تيك توك كان كيسا جرنا ما نقول يجولي أرسي جالي يجولي هرر غير دمينا تليلة هارو أما هرر غير كينج جراتنا ما نقول تيك توك كان كيسا جزينا مني أكوان نوت النلال مثال أمو سيجرنا عنجران ada kate bakete wallahi warron ya tataptam na gotan hundi kesanu ye guyya ha galan me eri ka demun tiktok kesani ma guddate kuma lama sadi ta libi sentani gafa sanatti share godadda أنا ما معك جبدة أما سيكو أمريكا ديمي وما تكنا يا دفع sabona muhammad illi achi as by the way لا sabona أمريكا ديمي muhammad همزة وكمال كني hamza homa atakatin kenno yonga fa america de أنا هو ليبو an hamza isetu de ma ga fa america de garan ki yakun nabi shan amma guyya sanni na gege se dirre tijara ke sa addabane demna تجرى مو شيء جيستي بني هاتي فاتي أصادفتو يا نجالا يرو أكاونتين كمساني شيك يا جمدا أكاونتين كمساني gadda ilali ati ولو أعرف Galabatani. مريبتو في شنتمس la ka isani temti مريبتو في شنتمي لا la kare shekliyaati temti shekliyaan saati kan angasti keessa maal godha nama bultii qabu irra kan yaati guyyaa dadhabaa oolanii ijoollee qaraasisaa maal jedha saati kana shekliyaat gastii keessaa maal godha هاي يشوف وي قرص وي يراتا يدي la shekliyaat saati akkana gastii keessa hin taane ijoollee shamarranii waliin feek akkaawuntii يا يشوف إنجرام يو الناس عملي يو أو دندا يو كمان تبي كذا Ommo firoo maali? Immoo firoollee miisenjara keessaa dhuftiree tahaa fuullee addaan cite. Maaltu isin qofachiisa warri mana kiyya jala kolfaltan ijoollee sheexana kolfe. والله إنسان جديد Jirta garuu ni jira. Abboo ka wallaahi biloog godhi ka wallaahi jedhu sana abboo shee akkamitti kakata wallaahi waan xiqqoodha. أنا كان تا إجازتي بنا شيء هنا جديد Muyyatti isaanii miti. والله جديد jechuun namni guddaa yoo waasiin jedhe sirraadha bubaariin. Gadda himee ati leebilii isaa meeqa laal? Argi ani haasoin isaatu haasawa nama sheekaa tokko fakkaata paaworii qaba koomantii keessaayyuu natti mul'ate. Leebilii isaa gadda leebiliin meeqa? Leebilii kun oka giiftii kennan kana kun oka bulee mul'atu kan baqara. Silaa rabbii maayyii si godha. Giiftii kenna hin jenne barannaan jedhe jedhe. Argee bar leebilii isaa laalii siin jedhe feek akkaawuntiin baay'ee jedhamu jechuudha. Jakdaati. Mee sheeka yoo isin taate haay jedhaas jalatti. Okay, nama wannaan jala jiru jechuu barbaaddeeti. Giiftii kun ama kiyya ama soddomaa miti ama kun leebiliin tiktokii kiyya soddomaa miti ka isaanii meeqa siin jedhe. Okay, mee duree koomantii irra hin jiranii amma koo. Akkanaa siin jedhaa bar isaanii miti yoo siin jiru nan amantu. Mallee hin arganne allee bili. Garuu ishee barreeffamni isaanii hin beeksisa. Itti gaafatama wallaa ta'uu baannaa ta'anaa.
شكلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شكلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. namni akka osoo waliin nyaatan nama shakka. Kanaaf